Federeeshiniin dargaggoota Itoophiyaa qindeessummaa sagalee dargaggoota Itoophiyaa fi dhaabbata Better Life for Allitiin filannoo marsaa torbaffaa bara 2018 gaggeeffamuuf dargaggootaaf leenjii hubannoo cimsuu kennan. Daayirektarri olaanaa sagalee dargaggoota Itoophiyaa Yoosef Abarraa haasawa baniinsaa taasisaniin filannoon marsaa torbaffaa haqa qabeessa fi fudhatamummaa akka argatu akka biyyaatti dargaggoota 32 ta'an taajjabbiif qopheessinee jirra jedhu. ምርጫው ደግሞ ሰላማዊና ዲሞክራሲያዊ እንዲሆን ሁላችንም የበኩላችንን መወጣት ይጠበቅብናል። ሀገራችን ኢትዮጵያ የጀመረችውን የጉዞን ለማጠናከር የራሳችንን አሻራ ለማስቀመጥ ይሄ ትውልድ አደራ አለበት። ፊላኖን ከነጋ ቀቡፊ ዲሞክራሲን ከን keessatti dagaage gochuuf hundi keenya ga'ee keenya baachuu qabna. Biyyi keenya Itoophiyaan daandii badhaadhinaa jalqabde cimsuuf ashaaraa keenya kaa'uuf dhaloonni kun adaraa qaba. Kanaafuu biyyi keenya karaa nagaan filannoo akka geggeessitu gochuudha. Kanaaf immoo furmaanni dargaggoota waan ta'eef dargaggeessi waardiyyaa nageenyaa ta'uu qaba. ይህ አደራ ደግሞ የዚህ ዘመን አድዋ ምንድነው? አገራችን በሰላም ምርጫው እንዲካሄድ ማድረግ ነው። ለዚህም ደግሞ ዋነኛው መፍትሄ ወጣቱ በሰላም ጎን ዘብ መሆን መቻል አለበት የሚለው ነው ጠንከር ያለ መልእክት ዛሬ ማስተላለፈው። Daayirektara olaanaa Better Life for All fi hojii gaggeessaa Federeeshinii dargaggoota Itoophiyaa obbo Katamaa Bahaaruu filannoon marsaa torbaffaa karaa nagaan akka gaggeeffamuu fi haqa qabeessa akka ta'u hirmaannaan dargaggootaa olaanaa ta'uu ibsuun filannoon booda paartileen kamuu bu'aa filannoo karaa nagaan fudhachuun barbaachisaadha jedhu. Ga'een dargaggootaa keessumattuu filannoo haqa qabeessa kan nagaa qabuu fi dimokiraatawaa akka ta'u dargaggeessi hojii hojjechuu qaba jechaadha. Tokkoffaa hubannoo uumuu qabu. Warra filaturraa firree hubannoo uumuu qabu. Warra kaaniifis hubannoo irratti baay'ee hojjechuu qabu jechaadha. Lammaffaa immoo erga filannoon darbee booda namni kamiyyuu paartiin adda addaa keessattis dargaggoonni jiru jechaadha. Dargaggoota isa wajjin wal quunnamanii namni kamiyyuu bu'aa filannoo san karaa nagaatiin, karaa dimokiraatawaa ta'een, karaa haqa qabeessan akka fudhatanii fi biyyittiin hojii jalqabde misooma jalqabde kana gara fuulduraatti akka itti fufu dargaggoonni bakka isaanii kana bu'anii hojii guddaa hojjechuu qabanii. Itti gaafatamaan Federeeshinii dargaggoota magaalaa Adaamaa dargaggoo Sisaay Abarraa dargaggoonni magaalaa Adaamaa akkuma kaleessa misooma magaalaa Adaamaaf hirmaannaa olaanaa taasisan filannoon marsaa torbaffaa kun filannoo haqa qabeessa akka ta'u dhimma nageenya irratti hojjechuu qabdu jedhu. Filannoon kun filannoo haqa qabeessa akka ta'eef yeroo dargaggeessatti argamu kun dargaggeessa taajjabaa yookaan ሲቪል ወልዳ ሲቪል የሆነው ዳባት ሲቪል ተኤ ወልዳ ፌዴሬሽን ቆፈታውሳ ከራ ከናን አካ ከሱሙን ሁሌ ወጣን ረጎስ ኩኒሞ የሮማ ከና ቡፈተራ ደሜ ሆጂ በላ ሆጂ ነገኛ ሆጂ ኡመኒ ኬኛ ፍለኖ ከን አካታ ጋሪዳን አካታ ሞዩ ሶዳቱ ኮማሌ ኤኙ ፍለታ ከንጀዱ ሙርቴ መታሳቲን ኡመኒ በያክ ፍለቱ ደርጌስ ተርገሜጉን ጋርጋሳ ደዳ ጎቻ ከጅሩ አከኑ ወተንጀቹን በርባዳ Itti gaafatamaan waajjira Federeeshinii dargaggoota Itoophiyaa obbo Muhaddin Naasir gama isaaniin akka jedhanitti filannoon marsaa torbaffaa gaggeeffamu irratti hirmaannaan dargaggootaa olaanaa waan ta'eef dargaggoonni wantoota dogongora uumuu danda'an irraa of eeguun filannoon karaa nagaan akka gaggeeffamu gahee keessan baachuu qabdu jechuun dhaaman. መረጃ ስንሰጥ ስንቀበል በጣም ጥንቃቄ ያስፈልጋልና እናንተ ልዩ አምባሳደሮች ናችሁ። ኦዴፈኖ ዮከኒኑ ዮፉዳኑ ባየው ፈገኑ ጎቹን በርባኪሳድ ከናፉ ሲንስ ደርገጎኒ አምባሳደር አዳቲ ሰበምኒሳስ ፊለኖ ታጀውፍ አደ ባህኔዮ ጀደሙ ኬሲሳኒ ነጋ አካታውቪ ኦፊት ተመነውማን አከጅራት ፋሲሳ ስተቶች ሊያጋጥሙ ይችላሉ። ስተቶች ምንገልጽባቸው ነገሮች መጠንቀቅ ያስፈልጋል። dargaggoonni leenjii hubannoo cimsuu irratti hirmaatan gama isaaniin filannoon marsaa torbaffaa haqa qabeessa akka ta'u gahee keenya kan baanudha jechuun yaada kennan. Leenjiin kun akka seera qabeessan dippiloomaasiidhaan wanti hunduyyuu fedhiidhaan akka ta'e na hubachiise. Filannoon kun milkaa'ee galma ga'uu dargaggeessi keenya nuti waltaanee nageenya akka kabachiisnu iddoo sanitti baay'ee akka nu ilaallatu fakkeenya irraa fudhadhee jira jechuudha.